silkii cufi bakka cufi nama kun nagaa angaggeessu dandaashiitiga maalidha sinarreeqe maalidha god narreeqe shebaan maal mari'atte jira amma haasa'umatti kaatanii sirumayyuu sa'aatii meeqa dhamma qoy sa'aatii meeqa sa'aatii 5 dhugaa waaqa min iyyin kama jitare ollaan si dhagaa ishee bilookii akkatti bilookii godhanuun beeku akkatti bilookii daqqanatanii deemasi balleeffannoo bilbila ishee amma dafee ana fuulduratti bilookii godha akkatti bilookii godhanuun beeku hin beektu hin beeku beekuun hin beeku namni nan quufee na hin beeku nan dadhabee waa gochuu hin danda'u. Nagaan siniif haa ta'u dhaggeeffattoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaa waaqa isiniif haa baay'atu fata jedhee egaa viidiyoo hojjechuufan jira. Nagaan siniif haa ta'u ijoolleen dammaaf shushuu warri jibban beekna jaalala malee ijoolleen biyya abbaa koo ijoolleen biyya Oromiyaa nagaan siniif haa ta'u har'a waa'ee jiruuf jireenyaa waan keessa oolle hunda nodeessinaa jaartiin koo dhufaa jirti. Ishee wajjin waan tokko mari'achuuf jenna. Haaluma jiruuf jireenya keenyaatti waa mari'achu. Maayini moo natti dabalu? Haaloo? Naguma? Jira. Saudi eenyu dhare sabboontu warra dambi dolloo maal nakuma sa'aatii kana dawwalte aramaa rakkoon hin jiru maal rakkoo maal qabatamu maatiidha tu aramtu rakkoon hin jiru naguma miti waan mata xiqqaa tokko wanti nama aarsu dhibattee jireenya addunyaa kana keessatti wanti nama aarsu waan baay'ee jira. Amma kanattis dheekkamuu qoota hin taane yaaduma isaa akkatti na hawwattu barbaadeen. Akka negatiivitti yaadinati waanuma jiru maalti kana solti sa'aatii meeqaan dawwaltee maalidha isheeni akkuma beeksisabii akkuma maatiitti yaadi malee jira akka antanaatti yaadi maalidha akkasitti dawwaltuun jedhe qo'ee odeessaa bakka maal ishee gashee waa'ee keenya keessaa nuti silkii bilbilti. yaada dheekkamtu sana isuma kallattii maadaan waltee haasa'utti kaatee wayiin hin kaana atu jirra maal godhe cuufi bakka silkii cufi bakka cufi nama kun nagaa angaggeessu dandaashiitiga maalidha sinarreeqe maalidha god narreeqe shebaan maal mari'atte jira amma haasa'umatti kaatanii sirumayyuu sa'aatii meeqa dhamma qoy sa'aatii meeqa sa'aatii 5 dhugaa waaqa min iyyin kama jitare ollaan si dhagaa ishee viidiyoo jennaa inni kaameeraa banne amma haa ilaalanii sa'aatii 5 viidiyoo hojjechuuf kaameeraa banan moo viidiyoon kun haa haqamu maaltu akkasii bacabbaca maaliif silkii faana odeessita ati maal keeti isheeniin jedhetu ta'e ishiin karaa koofte malee maal keeti lekki hin aarte aare baay'ee maalidha isheeni eessitti maal gochii bilbilte keessumaa taate kanatti bilbila maal si faana mari'atti bakka mana keenya keessa si faana mari'atte ana si bushisiisuu moo maal nakkisaa qoy yeroo kana mari'atu si miti bakka waliin taane qaba amma maal godhete aanarra darbite ishee taasofte ofumaa fixxe jedhan kana ishee faana maa haasofteen jedhe isheen na dawwale dawwaluyyuu maal godhete sitti dawwalte burri maalan qaban Saudiitti dawwalee odeessan haa dawwaltu atoo maaloo dharreen itti faana mari'attu dur faana mari'attee beekta ani nama naa dawwalee haala nagaadhaan gaggeessuun waanuma baratamedha
Isheenin aartee Maalan jedhee? obboleettii kosee deemoo isheen? Maalan jedhee? Hin beeku gaa maal jedhee kan jammartan wal faana? Maal jechuun irra jira? Hin beeku waan jettu waan beekaare. Isheen si dawwaltee ganaa ana teessistee akka nama dura afaan haasaa ture. Isheen hin aartee isheen maal taate? Aara ishee maal ishee gashere? Ammatti naguma viidiyoo hojjennaa. Viidiyoo hojjechuuf kana. Tokko odeessinaa jetteeti. No. Bilbilli gidduutti bilbilan. Bakka maal ishii dhibe sanuu sa'aatii kana akkamitti bilbiltiin jedhe sa'aatii 5. Nama bilbila keerratti bilbilu maal goota? Kabaja koodha. Dhalli namaa koo kabaja qaba. Miti. Moo miti. Amma waa'ee kabaja jira anaaf ishee wal lolaan ati akkamitti kaleessa lolaa oolte har'a akkamitti poolaayitii dhamaadha haasofta. Anaaf ishee wal lolaan jiru. Simmeetiin kaleessa immoo kaleessa akkanatti giccestee riikardii ergitee fi anu riikardicha viidiyoo irraan dhagee. Viidiyoo isa isheen hojjette irraan dhagee. Har'ama dhakkii xinnaa tokko aartee aaruu isee mataan koo boba'e maal ishee gashee sillamammaa haasoftu. Isheenumaa inni kaayyoon sa'aatii 5 halkan teessee kaatee sitti dawwalu. Ati amma nama sitti bilbilee poolaayitii maal? Kun kan biraati kan biraati waan poolaayitii dhanaasaa mitiin jedhe jira wantichi lafa jala deemaa akkati yaaddu miti bara. Ammoo waan nama maal dubbadhani? Hamaa dubbattee ishee hin beeku bakka ishee maal sitti dawwalte sa'aatii kana maal sitti dawwalte? Natti aartee tamoo waan akkasitti naa deebistanii hin seene. Yaada akkasii aarii akkas natti aartaa. Maalidhaan jedhe dubartiin koo sheemiidha bara sheemiidha jaarsa namaatti akkanatti dafartee bilbila haasa'u anaaf isheen firummaan qabdu maan qabu boleettii koo miti humaa koo miti akkanatti walitti dhufne waan ta'eef amma immoo lola ajaa'ibaa keessa jirra jechuudha. Amma kooyi. Kanaaf amma isheen bakka akkuma dura jette maayette yeroo darbe ani jiraa irratti kaasee maati viidiyoo jiraa irratti kaaseenii. Jira maal gochisiisaa itti lakkaas hin durayyuu hin haasoftu jechuudha. Yeroo nani xiinxalu yeroo nani yaadu namni lafaa kee akkasiin godhan jedhu. Amma immoo kan jette sa'aatii halkan keessa sa'aatii 5 bilbila bilbilti. Isheetu nu busha. Isheedhaan mari'annee bulla. Maaliif gaafattiidha? Maaliif dawwaltii? Negatiivii si baaqii maaliif negatiivii poozitiivii har'a adda baafadhamu waan? Maaliif poozitiiviitti ishii ilaalaree? Anaaf isheetu ammatti yeroo Saawudii jirtu yeroo biyya sana jirtu ati saddeetti natti dabalan turre. Kanaafuu ati maal shiitii sa'aatii kana sitti dawwalte? Anaafati wal faana haasaa qabnaa wal janajjanaarra kanaafuu saasaa galitti iyyuu sitti ishee faana saasaa qabdure kanaaf sitti dawwalte sa'aatii kana. Yaada akkasii keessa bayane. Maaliif immoo? Abbaa ijoollee 5 maan taane suma lafa harkaan lafa qabatutti deemee waan arge burcaara yeroo kana keessa. Abbaa ijoollee 2 taate abbaa ijoollee 3 taate. Waan anda gurgursiisan. Waan ta'uu goramu hin jiru. Wanta akkasii hin jiru. Sa'aatii ilaalime sa'aatii chumtuu ilaali. Sa'aatiitti namni normaaliin nama bilbiluu sa'aatii kun. Akkas konamtuu fi amma dubbiin guyyaa guyyaa taa'aa bilbiluu. Haa dhufu malee ifa ba'uu qaba dubbiin. Bakka keessa jedhee dhoosuun qabayyuu ta'a. Durum wantichi akkana kotokkotame marsaa meeqaffaa dhufe wanti kun. Nanti niyyin jettaa? Itti kuni. Maal faana mari'attaati? Waan mana keenya. Si dhawooti kan. Mari'achaan jiru. Waan dubbadhe manuma keessa miti ammati. Bakka. Baay'ee aartee immoo maaliif akkanatti dheekkamteetti? Yerecha simmeetaawii ta'een ture. Baay'ee aareen ture. Amma garuu darbeera. Baay'ee aarte xinnoo aarte maal si ishee gash? Gaddi takka keessa. Maaliif dura maaliif akkana gootere? Dura maa akkana goote? Gaaffii tarii maal sina gaaffii? Bakka sirrii dhaqa gaaffichi baay'ee yoo aarte maal ishee dhibe? Xinnoo yoo aarte maal ishee dhibe? Waan ishee ilaallatu qaba. Waan ishee ilaallatu qaba jedhe jira. Ana faana malee si faana maali daarii darbanii utaalanii dhirsa namaatti sanuu halkan sa'aatii 5 dawwaluun maalidha? Sin amma hiristi qabdu lamatti. Akkam? Lafa qonnaa moo lafa bunaa moo? Lafa qonnaa miti jira namni inaaftuudha. Isheenii inaafashii dhokataadha keessa garaashii keessa jira. Nama waan gaarii nama godhu fakkaatee nama fuudhee nama bashannansiisee qilee nama buusu jira. Nama si nyaachisee si obaasee qilee si buusu. Mana bira. Maaliif hin kaa'u? Maaliif hin kaa'u?
har'a booddee bilbila koo isaan kennes bilbila koo irratti akka daawwattu an godhe durassumadha. Laakii bilbila kee maa achirraa fudhatte maal gochuun? Kan akkana waan baay'ee. Ani jaarsa bilbila jaarsa ofii fuudhanii kennu. Situ miidiyaa irratti waa'ee lafaa waa'ee maalii irrannaa sana lakkoofsa kee kennite isheen lakka durumayyuu hin lafa jala deemti waan ta'eef qabattee jirti. Amma immoo teessee kaatee kana waa'ee malaaf waa'ee namnessumaa odeesse miidiyaa irratti anan jechuudha. Odeessi gaa kun gora koo hin qabu bara. Jechuun namoota waa'ee kanaa si gaafatu deebii deebistaaf hankoyyuu miidiyaa irra jira lakkoofsi kiyya abbaan fedhe natti bilbiluu danda'a bara. Oskee hin qabu waan bilbila dhoskaa hin qabu paabilikiidha bara. Waa'ee biraa maalatti dabaluu? Jechuun waa'ee biraa inni sitti bilbilaan jedhu. Maal isheen waa'ee biraa maal jetti? Isheen immoo waan biraati qaba. Namni akkasumas suuta bakka karaa hir'ina kee wayii seenuu barbaada. Karaa dadhabbina kee wayii karaa hir'ina kee wayii seenaa achi umbu keessa gaafa qaama gaaddeenyaa siidhate achi yoo hin fataffattu jechuudha. Kenna biraa. Bilbila ishee mana fuulduratti bilookii godhe. Bilookii. Akkatti bilookii godhan hin beeku. Akkatti bilookii. Laqqanatti ni himee. Deema si mana fuulduratti bilookii godhe. Akkatti bilookii godhan hin beeku. Hin beektu? Hin beeku. Hin beekuun hin beeku. Namni nan quufee hin beeku nan dadhabee waa gochuu hin danda'u. Hin beeku. Wanta dhufu laata. Kaawwachuu barbaaddeetta atis faana haasa'uu barbaaddeetta jechuudha. Yoo naasee rakkoon qabu. Rakkoon qabuuti. Maaliif akkasitti yaadda? Sinii bal'isuudha kanatti akka haasa'uudha. Negatiivii bichaa ma fayyada? Ara dubbichuu duruma negatiivii irra jiraan jedhe bara negatiivii irra jirra bara naaf isheen negatiivii irra jirra. Pozitiivii yoo goote. Eessatti godhama ree? Eessatti akkamitti godhama? Yeroo isaa miti gaa yeroo isaatti pozitiivii ta'a amma garuu negatiivii keessa galee jira anis isheenis. Sin negatiivii keessa waan galtan ani negatiivii keessa galee mataan na bohachuu ture jira isaati. Si maal si gasharee si anaaf isheen ikkoo wallolaa jirra anaaf isheen. Anaaf isheen wallolaa. Ani maaluma gochii faana haasoftaan jedhe bakka. Sagalee kaleessa erguu fi keeyyuu dogoggora guddaadha. Maaltu dubartiitti gassi deebisna sagalee ergitaaf. An jira miti an ofirraan deebisu. Ana manatti nan ani wal'aansu akkamii keessa akkan oolu anatu beeka. Namni koo akkanuma sitti seenama malee gana dhukaasa akkanatti dhukaasaa shugguxii meeqa qawwee akkanatti boodigaardiidhaan miti kan sitti gaafa si diigu akkasumas suuta achi karaa dadhabbina kee argata. Maaliif dubbii nyaattaa? Bakki dubbii nyaattaa. Dubbii akkanatti asalaas dubbii akkanatti miti kan gingishaan oolu. Koomiti kan namaa gingishaan oolu. Miti bar jira. Waan akkasii jira. Maachis sila mancisne. Videoonsa. Video hojjennaa odeessina waan tokko itti na kaa'ese miti. Ijoolleen arafan hin jette miti. Ato jammaatti. Heloo jettee maan cufnere video hojjechuu fette maa kaaste. Maaliif kaaste? Ani kabaja namaa eenyuuf kabaja nan qaba. Sa'aatti kamittuu abbaan fedhe na dabalan silkii oksee hin beeku waan oksaan hojjedhu sin qabu. Waan inni nama sodaadhuufis hin qabu. Sinis waan sodaadhuuf waan oksaatti waan tokko. Garaa qulqulluu laphee qulqulluu. Nagaroo jechuudha. Ati waan balleessite hin qabdu. Kaastus rakkoo hin jiru. Niitiin sa'aatii kan akkamitti jaarsa namaatti bilbila. Ishee immoo dawwalii gaafa. Ana cinan naqxure. Ishee rakkinni ishii maali? Dhukkubni ishii maali? Sa'aatii kan dawwalii gaafa kuna bilbila ishee jira. Dawwalii gaafa. Anuma yerootti dawwalee gaafa dhunan qaba bara. Bilbila ishii nan qaba. Yeroo itti dawwalu si biratti miti kan hin gaafatu. Maal na cika tabena? Bakka. Sillee loluu man qaba. Akka. Bakka. Maal na bitta mana? Niitii. Ko jira kistu yene. Niitii gandaati be niitii saarrii bakka. Seexana baattee jamar niititti yoo ta'e seexana baattee akka isheen deemtu anu argeetiin jira. Seexanooftu akka isheen taate. Ilkaan keessaatti isheetti nama bilbilte waa'ee kun maali baay'ee aarte xinnoo aarte. Hindi? Waan jedhaman hundaa akka kana inaaftuun kun.